Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa Barreessaan Atnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa Lammaffaa Kutaa tokkoffaa keessatti obbo Lamuunfaa Iluu Abbaa Booraa keessa kutanii Jimma Baddaa Bunaa bakka jedhamu ga'uu Sirbi Adamaaruun hiikoo guddaa qabaachuu Oromiyaan kan uumaan badhaate ta'uu fi battala imaltoonni awutoobusii seenaa jiranitti obbo Lamuun harka isaanii lamaan gara waaqaatti asii ol qabanii samii adii kana keessa ilaalaa osoo kadhachaa jiranii addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Kutaa lammaffaa waliin haa hordofnu. Kolfi ishee miidhagaadha. Colorful isa ijoolleen jabanaa jedhan sana ta'uu isaati. Kolfinaan garaarraa kolfiti. Fakkeessuu gonka hin beektu. Yeroo hedduu garuu hin kofaltu. Yaada garaadhaa waan qabdu fakkaata. Xiqqoo kolfitee yeroo dhuma sana yaadni ishee bada. Kolfi ishee amma libsuu ijaati. Qummaaduu qofa jechuun ni danda'ama. Caaltuun mucaa magaalaa shamarran Oromoo dhedheeroo ta'an keessatti ramadamti. Iji ishee gurguddaadha. Guddachuu irra darbee baawuzaan kan ishee fedhame fakkaata. Baay'ee bareeda. Haadha nyaara bissii kan boqqolloo dilbii bareedduu morma lookoo kan funyaan konkonaa sirbi jedhu sirriitti ishee ibsa. Kanarratti dabalataan waan nama harkisuuf keessaa hin dhabu. Garaa nama raasa. Dhiirri hangam gara jabeessa yoo ta'e illee onnee caaltuu irratti jabaatu hin qabaatu. Ija ishee keessaa jaalalatu burqa. Haasaan ishee dammaa olitti minyaa'a. Sagaleen ishee nama hawwata. Qalloo yookaan furdoo hin jedhamtu. Giddu galeettiidha. Dabbasaan mataa ishee yeroo hedduu hin hiikamu. Gaafa hiikte garuu dugda ishee irra darbee qaama ishee dugdaa gadi jiru irratti quba qabaa deema. Jaalalaa fi kabaja isheen namaaf qabdu baay'ee namatti tola. Hojjettoota gadii hojii humnaa hojjetan illee jaalalaan ajajji. Hundumtuu baay'ee ishee jaallatu. Oromoota waliin afaan Oromoo malee hin haasoftu. Waan isheetti baree fi habashoota illee yeroo baay'ee afaan kanaan dubbisti. Yeroo kanatti dhiigatu isaan danfa. Harka xurii fi akka duriitti nafaniin mammaaksa Oromoo isaan ibsuudha. Ofumaa of dhamaasu. Maala baasuuf dhamaraasu jechuun kunoo kana. Caaltuun laaqanallee dardartoota Oromoo ishee waliin hojjetan waliin nyaachuutti tola. Ciree, daabboo yookaan shaayii osoo fayyadamanii yoo agarte shaayii isaaniirraa unattee daabboo nyaatan irraa qonxorattee osoo hin dhuginee fi hin nyaatin bira hin dabartu. Mahandisoota afur waliin hojjetan keessaa durbi ishee qofaadha. Bijigaa,
Biniyaamii fi Aklook dhiiraa. Dhiirri sadanuu hiriyyummaan isaanii lammii biyya Chaayinaa Chaangizii, Juuliyoo lammii Itaaliyaa, Toom lammii Jeerman waliin qofa. Caaltuun garuu hiriyyummaan ishee hojjettoota humnaa fi ogeessota gadi aanaa waliini. Maandisoonni sadanuu gochi ishee kun ogummaa isaaniis ta'e isaaniin akka tuffachuutti lakkaa'u. Ogummaan isaanis ta'e isaan kan kabajaman hojjettoota gadi aanaa waliin osoo hin taane warra adii waliin yoo michooman akka ta'e Bijigaan irra deddeebi'ee Caaltuutti himeera. Har'as akkuma amala isaa dhufee nagaa ooltee Caaltuu. Nagaadha. Nagaa ooltee? Shaayii buna haa dhugnu. Kunoo biiniin faa dhuguuf deemaa jiru. Oo, amma reefuun dhuge tolaafaa waliin dhiifama. Yoo dhuguu baattes waliin adeemnu kaa maal hojjetta? Hin dhugu taanaan maaliin hojjedha? Hangasitti ijoollee waliin haasa'uu naaf wayya. Dhaqii kottu galatoomi tolee. Isaan waliin haasa'uu naaf wayyaa? Harka isaa gara dargaggoota gurmaa'anitti qabeeti kan dubbachaa jiru. Yoo xiqqaate at least nu waliin yoo deemne waa'ee ogummaa haasofna. Yeroo yuunivarsiitii turre kan dabarsine haasofna. Kan yuunivarsiitii keessatti dabarsine haasa'uun isa kaleessaa yaadachuu yookaan bashannana qofaafi. Dhugaa dubbannu yoo jenne innis taanaan amala barsiisaa waa'ee barataa kutaa hin seennee, waa'ee barsiisaa qabxii hin laannee, waa'ee barattoota safuu gatanii malee maal haasofnaa? Hojjettoota humnaa waliin haasa'uu irra osoo inni dubbatee hin fixin harkaa buttee tole hojjettoota humnaa waliin hojjettoota hojii humnaa hojjetan waliin haasa'uu irra waa'ee hiriyoota kee durbaa waggaa waggaan jijjiiraa turte haasofnu. Waa'ee kaadhimaa kee ishee qullaa deemtuu ishee waliin sirbaa bultanii akka waraabessi laftitti bari'ee barii dhuftanii akkan si dhaggeeffadhuu fi ishoo siin jedhu barbaaddaa? Oo, na dhiisi. Kunnoo Biiniyaan faas deebi'aniiru. Oo, deemi'ani. Sitti moo? Waa'ee ogummaa osoo ta'e ijoolleen kun muuxannoo baay'ee horataniiru. Baay'ee nu caalu. Kan ani si waliin haasa'u irra muuxannoo ani isaan irraa argachaa jirutu dachaa. Laaqana irraa yeroon hojiitti deebi'an ni ga'e. Hojjettoonni walitti qabamanii kolfaa turan. Haadha Caalii jechuun sagalee ol kaasanii waamuun harka isaanii ol qabanii asiif achi raasaa garaaf garnatti afarsaa mallattoo gara hojii seenuu isaanii isheetti agarsiisan. Yeroo hundaa akkasuma godhu. Yeedaloon sagaleen isaanii wal qixxaatee ba'u miirri nama keessatti uumu ajaa'iba. Shaakala guddaa booda kan dhufe fakkaata. Barraaqaan sagalee isaa gadi qabee 1, 2, 3 jedhe lakkaa'a. Isaanis sagalee tokkoon haadha Caalii hunduma caali jedhu. Mararoos dhaadhannoos ni fakkaata. Taphattoonni kubbaa saaphanaa yeroo tapha calqabuuf jedhan walitti naanna'anii hiriira geengoo uumuun harka walitti qabanii maqaa tuuta isaanii ol kaasanii dubbatu. Hojjettoonni kunis yeroo hojiitti bobba'an haadha Caalii intala ayyaa ammayyuu hunda caali jedhanii seenu. Kunis gochaa dargaggoo Barraaqaa Booruu ta'uu Caaltuun hubatteetti. Hojjettoonni hojiitti deebi'anii jiru. Bijigaanis hiriyoota isaa kabaja kootiif
ta'u jedheetti makameera. Caaltuun laaptooppii bantee dizaayina hojiif qophaa'e ilaalaa jirti. Yaadni ishee garuu bakka biraatti gulufee jira. Hojjechuu hin dandeenye. Al tokko waa'ee hojii, yeroo tokko waa'ee lammii ishee, yeroo biraa waa'ee barraaqaa fi bijigaa yaaddi. Yaada keessaa ba'uuf tattaaffii adda addaa yoo taasiste illee hin dandeenye. Keessumaa immoo waa'een bijigaa ishee dhibeera.